Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jira alhamdulillah. Ana mo creative dha hadda video keenya kaadhaatiin akkamitti foontiiwwan garaagaraa Google irraa buufattaniitiin akkamitti Pixel application irratti add akka gochuu dandeettan walumaa laala. Kanaafuu jalqaba maal gootanii gara Google keessanii font style jettanii haala kana eega search gootanii booda deebitaniitiin akkanatti isin dhufu kanneen keessa tokko ni filattan jechuudha. Tokko filattaniitiin nama jalqaba kana filanneetiin isa kanarratti akkanatti ni tuqna. akkanatti ni tuqna. Egaa akkanatti tuqnee booda haala kanaan font style garaagaraa nuu fida. Achiin booda asitti akkuma argitaniin download ka jedhu kana nuu fideera. Bakka strong jedhu kana mee amma isa kana download yoo goon haala kanaan download nuu godheera. Jalqaba garuu yoo gara honoo kana seentan sign up gochuu dandeettani. Email keessanii sign up gochuu qabu dandeettan waan ta'eef sign up gootan yoo sign up isin gaafate haala kanaan download gootanii akkuma argitanitti mee kanallee download gooneerra. Eshi itti aaneetiin kanallee download haala kanaan download godhanneerra. Buufadheera foontii gara 8 buufadheera jechuudha. Amma gara duubaa deebiitiin faayilii kiyya keessatti isin mul'isaa jechuudha. Eshi akkuma arginu kanatti as biratti akkanatti nuu fideera jechuudha. Font style qaraasaniin amma maal goona font style buufanneetiin egaa faayilii keenya keessa haala kanaan taa'ee booda maal goona font style saniin copy goona select irra goona hunduma. Egaa select goone booda maal goona folderii biraa keessatti maqaa isaa create gooneetiin extract gooneetiin kennaa jechuudha. Ashi jalqaba maal gootanii gara foontii folderii sanii yoo deemnu haala kanaan nu dhufa. Achiin booda sanniin maal goona haala kana eega nu dhufe booda sanniin hundumaa maal goona irratti tuquudhaan akkanatti nu fida. Achiin booda extract goona hunduma isaa. Extract ka jedhu san tuqneetiin extract jennaan. Amma akkanatti gara Pixel keenya deemneetiin font ka jedhu san si'ata kattiin tuqnaa my fontii tuqneetiin mallattoo tana taa'ee tana tuqneetiin haala kanaan nu seensisa. Achiin booda gara bilbila keenya eega seennee booda folderii download jedhu san keessa ni seennaa. Isa keessa waan kaa'anneef achiin booda font 5 ka jedhu kana tuqneetiin haala kanaan nu fideera. Sanniin keessa hunduma irratti haala kanaan ni tuqnaa. Achiin booda as biratti akkanatti nu fida. Kanneen tuqnaa jechuudha. Kana irratti amma lama font style lama tokko argoneerra kan lammaffaa kana irratti yoo tuqnu haala kanaan nu fideera. Ammas itti deebina. Achiin booda gara duubaa ni deebina. Amma kitchen ka jedhu kanas si'atakatti ni tuqna. Kitchenii keessatti illee foontii lama jira. Ka jalqaba kana irratti yoo tuqnu kunoo kitchen ka jedhu kana nu fideera. Ammas ni seenna. Ka lammaffaa ni tuqna. Haala kanaan nu fideera. Ammas ni deemna gara duubaa ni deebina. Strong mee eshi orderiidhaan adeemnu mushim ka jedhu kana ni tuqna. Haala kana ni seenna. Kana keessa meeqa jira? Tokko jira. Isa sanin tuqna. Haala kanaan barreeffama rabbifannuu fideera. Ammas ni deebina. Wanta 5 keessa ni deemna. Mushimitti aaneetiin recent jedhu kana ni tuqna. Isa kana keessa lama jira. Ka tokkoffaa san ni tuqna. Haala kanaan nu fideera. Ammas ni deebina. Ka lammaffaa san ni tuqna. Haala kanaan nu fida. Akkana godhaatiin steppii amma argitan kanaan foontiiwwan garaagaraa add gochuu dandeettanii jechuudha. Steppii amma isin mul'ise kanaan haala kanaan deemnaa jechuudha. Rock ka jedhu kanas haala kanaan edit gooneerra. Ammas haala kanaan itti fufnaa jechuudha.
haala kanaan guutuma isaa aad goonee geessineerra viidiyoo kanarraa fayyadamtanii tan jedheeti yaada. Wanta gaaffii isinitti ammallee koomentirraa akka nuu keettan isinin jedha. Galatooma. warroon demoo foontii kana barbaadan teelegiraamii kiyya irratti isinii kaa'aa. Nagaatti naa tura.